والله وجات بس وجات أخرية جالت يا بودر نادلة دكوي قدرني يا في نادلة داوي شان يا في فا كدين نيمار ورا بديك ما لفقات قصي جل أبوي قرتك كس هذه فاتن نادلة جنّا وانت تلاقيه يا رب لما الضرب تكسيتي سيدا لقى بلاش تندلقوا ميرا ألس في مسا كسيتي سيف بيسي مالوان تعرف إنك فلا في بيتي والله وبيسيسني تيك تاك دا جيماي چودا نمو كنا ما فدو في نومر راقبو فتلقى أنغا بخيا فيمسوني غا بخيا نادلقى ناني نما قبالك كاوماني سيدالي غا فناني تبت سو إرر لالو چوف إرر لالين جو چوف ديتي نمنوان بكي في ساري في da ta tabbata yora da fati aka gandatti shi ba fade dukai raka su ba lilla mas fi challenge no bana please ko kula rubuti gala to ma to kucha ki rob sa ki gala sa mangisti khiya kanin fadu kanin jalal usun dawsin fada wallahi rob san ki jalal ya to kucha ki onne ta kai sa jirta wallahi billahi aka duka wallahi la in kanina bana mo kanina huma da kana mabjalan qabdu shin nama takkaf jalan qabdu 0 da jalto daifa جيران قلت جال وما نقول ولا جال تيجي فلمي يو خنتي بكان سينغو أبيجو سوسي جهانغا فيديو سجالة دللي يا تاب قول أكاسن تنا أما مو كسيمتي أما إذا تنا نجالته إذا تنا ورقة ما خفل إذا كتشو بانان يفيدو في ديم شوف هذا أنتي هاي أوروبا ما نقول هاي كينغي مودة جيما قبضة ترتياو Orang tap tap guna orang mati jaltu mau kaban hai jal jarri wale gazi bala kana ga jalla sai daga fata silki ta rob saqi fankisti wa hai malba bidan dillatun jahaltu يا أنا ما نتمو بلا إنه يا ولا والله لا يا أنا ما نتمو بلا يا والله ترى بقول تجي سبا كمان كننا ما نقول أنا والله مسكينة والله روبسان كي إذا أنا نفتدي والله نصرية إذا هي هوني خلنا تجتي أي مسكينة والله عرفت يا فكم تجاجل تجي طب وده أرجع مامتي نتمم ترى يا فكم تي وهذا كذا ما ركون قوري أيه بيجي عندي من أقول تكتنا موسيستمالي يلا عندي من الدنيا فاميلي دي يدبن جواتي لما قبض سرتي هاي وني سبرجرا خاشيخا سبرجرا شيخا الله هوي انيو اسماعيل سبرجرا اسماعيل سنتو نيبر نوسو سينه تاو جرا كايسنا كان نغرفتن وي نصر الدين اني خبك دي مو ان متماديو نصر في روبسن جتشون بر أنيتي يقليتي يتروتي والله لازم الدنيا تنرى والله نمنا كساني فنقب يا ربي سيادي سوادتي آمين والله يوانا ما فيك كاسر أنتي سسمايلي بيجي كايس تابتاب كده فيك كاسون فيدو ها فيك كاسو دي روزمال كان لا انتو كان اسماعيل انتو كان يديسي انتو كو أنا نفنان نينو سنتو إني نغرتو برجع سبورتنا كورا قافتو كوسبنا خلا تاي ولا بيرد نمي تيك تاكي خنا نمبر 1 تكفان نما بتكخدي منو سبورتي كوري ساتك تكفان والله نما كنت عندهم كده تكسلام أنا وقول أبي خاقا بسم الله ما كان البيت كتاب ولا تيجي بيفتو أكم جرتا جر ما تريما قال بس بيبان نبي أمريكا جرلا أمريكا هم زي أمريكا كذا نبيو ما بعرف تبي يو يا أخي راسخي والله كان لا سيحاول والله راسخي وريدا والله نقصيك هات قبرتي هات
tu gorsa fudhataa deemta waan ta'eef. Hi. Haay. Kollee gaafii si gaafadhu. Maalin? Waan inni irraa haasa'u jiruudhaan gaafii takka si gaafadha. Mee biyyaanni keenya yoo wal fakkaate jee. Ayyee, dafa fiyoon beeka. Dhalaanii nama tokko jaalattee alatti jaalallee firendii akka faranjii sanii yoo waliin jiraatan. Ni fuudhattee ni adda gurbaan sun. Firendii jechuun fakkeenyaaf wal quunnamtii saalaa godhanii jechuudha. Waa gabas yaani hunda godhanii. Dhiira Islaamaa taatee dhiira Oromoo taatee. Taafee ta Oromooti Islaamummaa dhiisuu dhiira Oromoo. La ni fuudha hoo fuudhallee wajjin jiraatu bultii isaa diigamtuudha. Takka ammoo hinumaa fuudhu irra baay'ee ni fuudhu barsantii 80 fuudhu ka fuudhallee walii kan hin jirtu. Maaliif ayyee kulleeti maaliif jettee yaadda? Shakki jidduu dhufa amantiin jidduu hin jirtu. Tokkoffaa sana. Salaamu alaikum. Naamusa siin suuraan gurgurte. Kabiraa. Kabiraa. Ati dhaadachuu fi takka hoo boonuu hin dandeessu abbaa san biratti mataa ol qabachuu hin dandeessu. Kunala agartee ni wallahi lazima choot gori smart dabar wallahi lazima ishi kabiraa. Tamatumaan qabdu. Akkas. Kanaafuu bultiin isii diigamtuudha. Taasuma bolqonnamtii saalaa osoo wal hin fuune dura hin barbaachisu. Yoo dilli owwi dilli sun itti jiraate fuudhuudha. Wal fuudhanii waliin godhu. Takka gurtii kan na fuuta na fuusin fuudhu hayyee maasalaa hundee garaa ishee jechuudha bakka. Haadha wajjin akkanatti fiincittee giseen dhiira dhabde boochuutu yoo maal taatee itti yaadda? Dhiira jaalatta dhabde moo? Taji dhiira jaalatta dhabde. Jala boochuu gabaabummaa dhiira jala taboochee maraattee fiincittu. Gatii isiin beektu maal gatii isiin beektu isiin qoshaashatti filakkooyitee akka isii malee jiraachuu hin dandeenye waan nan lubbuuti je anaa isa caala boruun halkan ulaan tun cufamtanaa banama jechuun hin dandeessu. Ifi dhugaa himuun isiitiifis waa hunda waan taateef jettee yaaddu waa hunda taateef jireenya ishee kana dabarsitee kanniteef waan inni barbaadu hunda kanniteef hunda gooteef giseen ni deeme. Walumaa galatti maraachuu disiisanii nama gatii fi dhalaan dhiira jala boochuu wallahi gatii isiin beektu bas muhumata kan beektu dhalaa mataa ifiitiif wareegama tokkoon kafallee dhalaa kaayyoo fi akeeka hin qabne dhalaa if hin jaalanne dhalaa qashina dhalaa sani dhalaan dhiira jala boottu. Borni adda konfidensii qabaannaan wanni isii wajjin hin jiru. Dhugaa inni nuunuma dhufeemi. Ni dhufa keessa caaluu dhufu boru. Illee amantii sirra jabina hin qabdu. Fakkeenyaaf rabbiin naan katabne kiyya gana jechuu hin dandeessu. Rabbi irratti amantummaa rabbi irratti hirkachuu hin dandeessu dhalaan sana. Ani ilaal jaalaltiin na qabdee ni beeti. Jaalalaa booyeetis ni beeka. Jaalala jala booyee immoo hin beeku. Dhiira jala booyee hin beeku. Kana jechuun nama jaalachuu hin danda'u jechuu miti. Namni kamuu ni jaalataa. Namaaf ni booya jaalalaafis ni booya. Gin nama si dhiisee deemeef. Nama si dhiisee deemeef boo'uun haraama rabbi haraama qulqulluu boo'icha keen deebisu ilmaan kee hagis akka buustu sun maal abbaa jechuun maali? Kun akka rabbii qofa osoo hin ta'in akka abbaa gadaatiif kaadha isiin kattillee haraami. Haraama. Wallahi lazima kanuma naa dhufte koomenti matakkaan naa tuqqanii warra aan gaatii yaadan taate sallaalan natti naa dhiironni akkasii. Turteen dhiira jala hafe beekti akka kiyyartoo sonni ni jaaladhaa kana samii darara na oofe. Kan kan nuuf dhiira wallahi ni jaaladhaa akkana. Dabaatee amma lubbuu barteef dabarsiteen kan ni duubi bar. Dabarsiteen kan amma nuti lubbuu barree jirra laal amma akka beektaa nuti nama sin dararru namni isa kan nu dararu hin feenu. Nyinyi hin jennu eessa deemte eessaa seente hin jennuuni inninis akkas ta'e akkana godhi jee agartee akka gaangistaratti nurratti fayyadamuu hin danda'u. Garuu caaltu jee kan lubbuu bara uummata akka firraa dadhabee dhageesseeti. Maal dadhabdi? Wallahi caaltu qubna gar uummata kitti irratti illee naa deebistaan illee wanta nana dhibee. Anamma nin jaaladha. Anamma dhugaa rabbi dubbachuudhaaf silaasira siin mugaa. Jaalala giseen qabadhee waggaa 3 waggaa 2 akkana wajji deema yaani tasgabbiidhaan qaba waan taateef bilchaata waan hin ta'eef wal dhabaan oolu si galtee
ammoo garuu jireenya kiyyoonni diigaa jiru akka nama saban wanni na godhaa jiru waa takka qofa. Kijiba isaa fuularra beeku irraa dubbisu. Namni akka jibee hin shawwadamuu fi irraan kutaa fi guyyaa kanaatti chumatti cal jalaa jiru osuma laallaku bakka bilchinni kun dhaabbatu si kuta gisee akka nama shawwadu. No kun sirriidha. Masalan amma illee akkana. Maaltu Nama sadi bilchina keessatti maal harkatte meeti? Waa bilchinni koo bar dogoggora irraa si dhorgaa. Bilchinni daftee akka harkaan kanneen waa daftee harka kan dhugaa namni bu'ee ofirraa hubata. Bilchinni kiyya dadhabina kiyya natti heetu. No, an bilchinni kiyya ndawum jabina naati. Ani waa baruun miidhamuu nama wajji yaani haalonni an dabarse hundi anaaf mataa isaattuu jabina anaaf. Jabina jechuudha. Because wantaan akka dogoggoratti duraan dogoggora jee yaadu amma arrarratti ittiin deebi'u nama immoo bifa ittiin natti fakkeessee ittiin naqii dhiira haa ta'u dubartii bifa saniin haa irra deebi'ee natti kijibuus hin danda'u anis itti kijibuu hin danda'u. Abbaan ana barbaade anummaa kiyya guutuu wajji yoon hin quba kanan qabaannaan quban qabu siif hin ta'a. Quba kanneen hin qabu an siif hin taa'ii. Naaf hin taatu jaamee nagayetti. Inni sunis akkasuma irreen isaa guutuu wajjin nan dhufnaan haala of saalan. Nakhi jibee jennaan ammoo asitti harree si dhufaan jedhuun hin bulookus. Sumatti hin dhiisu. Jaaltoo meeroo ta'e jirtu keessatti amma bilchaattuudha. Ibbartee jirta. Ismaartii taatee jirta. Akka amma amata dabreetii miti. Umriin namni guyyurraa beekee cimaa deema ni beektaa? Garuu amma keessatti jaalalaan qabamtee jennu. Jaalalaan qabamtee jaalala uwwituu keessa jirta. Namichi kun dogoggora keessa jira. Dogoggora isaa dhiistee fi bira kuttaa fi osoo jaalattu. Nin gaafadha. Wanti sun dogoggoraami bakka kana waan akkanaati yoo waan an fedhu irratti yookaan wanna isa miidhu nu lamaan miidhu waan keenya lamaan miidhu yoo ta'e wanti kun waan akkanaati ani waan akkanaatiin qaba waan kana ni sirreessuu ni dandeessa distakka. Lammaffallee ni jaan hanga sadaffatti illee ni noof afuraffaa immoo noof. Maal gootee illee hin jiru waan yaani akkana na gootee illee hin jiru caleen irraa jira. Ayyee gaafa akkasii dabalu gaafa bilchinan qabaanne gaafa ijoollee isaanii wantoota ciraacha kee dadhabaa qabaachuu turte. Kaammaan tana garuu guddinni kan kee bilchinni kan kee waan sanirraa si dandamachiise maali kami? Gaafa sanaan gaafan ijoollee turee fi hanga ammaa kanan gahin yoo fokkottuu naan jaa nama ba'urraa yaan. Taarraan tana zarmaan zarii kiyyallee yoo arrabsan irraan kaayyenne tun yaa bada tokko gaaf takka jaalala keessatti hin bana. Itti fufaa ijoollee wanti lama bana. Jaalala keessatti. Laalaan jaalala qaaman hin dabarsine. Eguman ture kan hundumattuu jaalala qaaman yaani ati ni beektaa gaasila zoodii teenya san ni beektaa mere haalli keenya wal biran turre biyya san keessatti wanti turre so nama haala narra bilchaatati wajjin wal jaalachuu ture. Nama bilchaata jennaan nama obsa inshaallah biyya guutuu qabu. Obsa biyya guutuu qabu. Yoonaan loles hoggaan hanga lolee fixadhutti yoonaan maal nama bicha waan akkanaa kanaan na sobejee yaaduun qabu because narra bilchaataa nama haala bilchaatati wajjin waan hin tureef. Waa dila na barsiise namni sun. Bareeda. Akka godhaa family. Ati maaltu si miidha? Ambagan guddadanya keessatti jaalala keessatti maraatuun ture. Akkam. Yaani fakkeenyaaf bakka gisan jaaladde maraattuudha bakka namni kun na jajaa nasnee sigaalaa maal jaalaluma sarratti xiyyeeffachuu malee jajuu namaatiif takka kabajaaf jirratti hin xiyyeeffadhu ture. Garuu ergan guddadheef hin bare bakka san hunda hin dandamadde. Amma kabajaati caalaa wanni abbaan fedhanatti lubbuuti hin dursa waa cufa keessatti amma duraan akkasii miti. Kana jechuun amma nama sin jaaladha jawurra kasin fuudha jawu dorsitaa jechuudha. La fuudhaa miti bakka jaalallee kiyya tokko wareegama silaa isaan malle tokkoon kafaluufi ture. Amma akkasii miti isaan naa kafaluu qabu isaan naa kafaluu baannaan ni diiman. Isaan naa kafaluu ture. Ani kafallee. Isin jaaladha gowwaadhan. Gowwummaan qaba bakka hin beeku waan ifollaa bakka hin beeku sammuu itoo ammallee